dursa addunyaa jijjiiruuf osoo hin taane of jijjiiruuf carraaqe. Namicha abbaa qabeenyaa ta'e tokko ijji isaa yeroo dheeraadhaaf dhibamtee hedduu rakkifteen. Yaala ija isaa barbaaduudhaafis yeroo garagaraatti doktoroota garagaraa bira deemee yoo yaalchises ijji isaa iyyuu hin dandeenye. Booda irratti rakkoo isa qunname kana nama biraa yoo mariisisu namni abbaa amantii ta'e tokko yaala waliigalaa akka kennu itti himame. Innis dhibeen sun akka malee waan rakkisaa tureef namicha jedhame san bira atantamaan deemee yaala isaa gaafate. Namichis erga dhibee isaa sirriitti ilaaleen booda ammaan booda wanti ati ija keetiin ilaaluu qabdu waan magariisa qofa ta'uu qaba jedheen. Namichi falli itti himame bitaa yoo itti galeeyyuu dhibeen sun hedduu rakkisaa waan turteef manatti deebi'ee waan iji isaa argitu hunda qabeenya isaatiin magariisa gochuuf yaalii gochuu eegale. Meeshaalee fi wantoota naannawa isaa jiran magariisa dibee erga xumureen booda namoonni isa bira dhufan hundinuu